ይህ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው። Yoo yaarka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya nagaan koo kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti lagacee tulluu qaxxaamuree sinaa ga'u jecha sagantaan keenya har'aa mata duree guddaa weellistoota Oromoo mootummoota Itoophiyaa fi bilisummaa miidiyaa jaarraa 20ffaa booda jedhu qabadhee dhiyaadheen jira. Ani qophicha waliin Geetaa Shagganaatii hanga xumura sagantichaatti na waliin turaan dhaamsa kooti. Aartiin Oromoo afaan seenaa fi sabboonummaa keessatti qabatee dhalootaa dhalootatti darbaas ga'eera. Akkuma beekamu ammoo weellistoonni Oromoo seenaa aartii fi bilisummaa afaanii keessatti ga'ee leencaa qabu. Garuu yeroodhaa gara yerootti haalli siyaasaa fi bilisummaa miidiyaa biyyattii haala aartii isaaniitiin murteessaa fi itti gaafatamummaa kan fudhatudha. ለህዝባችን በበለጠ ትምህርትና ዕውቀት ለማካፈል የሚቻልበትን ዘዴ በመሻት ለምናደርገው ጥረት ቴሌቪዥን ተጨማሪ መሳሪያ ስለሚሆን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያ መርቀን ስንከፍት ደስ ይለናል። Bara bulchiinsa mooticha Haile Sillaasee jechuunis akka Girigooriyaan kalaandariitti bara 1930 hanga bara 1974 bara aartiin jala bu'aa mootummaa ture jennee fudhachuu dandeenya. Egaan yeroo sanatti miidiyaan hundi to'annoo mootummaa jala akka ture waanuma muraasa beeknurraa tilmaamuun waan nama rakkisu miti. Raadiyoo fi TV'n Itoophiyaa mootummaa qofa tajaajilu turan. Artistoonni Oromoo yeroo sanatti hedduu sirbuuf hawwii fi fedhii daangaa hin qabne haa qabaatanii malee carraan ture baay'ee dhiphoo fi dhiphinni qaawwi ilmoo kan hin ibsine ture. Afaan Oromoo tamsaasa irratti rokamaa waan tureef weellistoonni akka Alii Birraa fi Wasanuu Diidoo faaruu isaaniin jaalala aadaa fi uummata isaaniif qaban ibsaa turan. Sirboonni isaanii baay'een seenaa Oromoo aadaa fi jaalala biyyaa kan ibsu ture. Garuu dhugaa siyaasaa yeroo sanaa guutumaa guututti ibsuuf mirga qabaachuu miti hin yaadamu ture. Egaan yeroo sanatti aartii fi artistoonni Oromoo haala to'annoo fi sudaan guutame jalatti socho'aa turan. Bara bulchiinsa Dargii jechuunis akka Girigooriyaan kalaandariitti bara 1974 hanga bara 1991 ammoo yeroo sirna to'annoo cimaa jennee fudhachuu dandeenya. Erga Dargiin Haile Sillaasee fonqolchee illee aartiin Oromoo ittuma fufe. Haa ta'u malee yeroo kanatti artistoonni Oromoo muuziqaa fi sirboota diddaa bal'inaan uumuu kan jalqaban yoo ta'u sirboonni isaanii uummata Oromoo kakaasuu fi ejjennoo Oromummaa yookiin Oromoo Identity and Nationalism cimsuuf gargaareera. Haa ta'u malee akka sirna sooshaalistii yeroo sanaatti artistoonni hundi sirnichaaf sirbuu qabu turan. እንበል ሃሌሉያ ታላቅ ምስራት ከብዙ ስር ዘመን ኢትዮጵያ ተፈታች። ኢትዮጵያችን ትቅደም ብለን እንገስግስ ለትውልድ እንዲተርፍ ያዝነው ትንስስ። Kanneen sirboota siyaasaa fi bilisummaa sirban ammoo to'annoo jala ooluu fi gidirfamuun waan baratamedha. Weellistoota Oromoo keessaa kanneen qabsoof sirban hedduun hidhamuu, ajjeefamuu yookiin biyyattii gadhiisuuf dirqamu turan. Haa ta'u malee fakkeenyaaf weellistoonni akka Alii Birraa, Usmaayyoo Musaa, Umar Suleemaanii fi kanneen biroo sirboota isaanii keessatti ergaa ifa hin taaneen garuu dhamaa fi hafuura sabboonummaa qabu dabarsaa turan. Egaan yeroo sanatti miidiyaa mootummaa qofti kan ture yoo ta'u miidiyaan dhuunfaa yookiin miidiyaa bilisaa wanti jedhamu maqaa qofa ture. Kanaaf artistoonni hedduun yaada isaanii bilisaan ibsachuun danqaa waan itti tureef bifa kanaan aartii sabboonummaa fi bilisummaa haala dhiphoo keessaa akka turte hubachuuf xiinxala gadi fagoo waan nama gaafatu miti. Bara bulchiinsa Abuuti yookiin adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookiin TPLF jechuunis akka Girigooriyaan kalaandariitti bara 1991 hanga bara 2018 bara kana ammoo yeroo bilisummaan kutaa ta'e jennee fudhachuu dandeenya. Sababni isaas bara 1991 booda sirni mootummaa federaalaa Itoophiyaa keessatti hundeeffamuun mirgi afaanii fi aadaa naannoleef Oromiyaa dabalatee kennuuf karoorfame. Kun ammoo banaa xiqqoo aartii Oromoo akka of baasuuf uumeera. Haa
haa ta'u malee yeroo garaagaraatti mootummaan afaanii fi aartii fi artistoota Oromoo irratti dhiibbaa fi to'annoo cimaa gochaa ture. Sabquunnamtiiwwan Oromoo dhuunfaa fi gaazexoonni afaan Oromoo hedduun cufamanii, artistoonni fi barreessitoonni hedduun hidhamanii dararamanii yookiin biyyaa baqataniiru. Fakkeenyaaf ajjeechaan artist Eebbisaa Addunyaa irratti raawwatame agarsiistuu isa tokkodha. Weellistoonni hedduun yeroo kana dhufan fakkeenyaaf kanneen akka Hacaaluu Hundeessaa, Jaamboo Jootee fi kanneen biroo sirboonni isaanii miira sabboonummaa, bilisummaa fi qabsoo kan of keessatti qabu yoo ta'u, keessattuu sirbi Hacaaluu Hundeessaa maalan jira jedhuu fi kan Caalaa Bultumee Maastar Pilaanii jedhu sirba sabboonummaa fi dhugaa Oromoo calaqqisiisudha. Yooman dhufeesi akka ansirraa fagoon jira maalan jira maalan jira yaga maalan jira caccabsee na nyaatee jira. Miidiyaan yeroo sanatti dhugaa kana gabaasuu fi tamsaasuu kan jalqabe garuu to'annoo siyaasaa jalaa osoo hin bahin ture. Weellistoonni hedduun sababa ergaa sirboota isaaniif rakkoo gidiraa fi baqannaaf saaxilamaniiru. Sababa baqannaa kanaan aartiin Oromoo fi mirgi walabummaa aartii guddaan marsaa diyaasporaa keessatti guddateera. Miidiyaaleen mootummaa kan akka OBN Oromiyaa Broadcasting Network fi kan walabaa OMN yookiin Oromiyaa Media Network fakkaatan aartiin Oromoo akka babal'atuu fi uummata Oromoo walitti hidhuuf gargaaraniiru. Bara bulchiinsa paartii badhaadhinaa yookiin PP jechuunis bara 2018 hanga ammaa yeroo miidiyaan hawaasummaa itti babal'ateedha. Yeroo ammaa kana bilisummaan miidiyaa xiqqoo bal'achuu eegaleera. Weellistoonni Oromoo miidiyaa hawaasummaa fayyadamuun yaada isaanii bilisaan ibsuu jalqaban. Sirboonni isaanii qabsoo aadaa fi jaalala biyyaa kan calaqqisiisudha. Haa ta'u malee rakkoon nageenyaa fi siyaasaa yeroo tokko tokko ifatti ba'ee mul'ata. Fakkeenyaaf ajjeechaan artist Hacaaluu Hundeessaa, Daadhii Galaanii fi miidhaan kanneen biroo irra ga'e seenaa Oromoo keessatti godaannisa yoomuu hin dagatamnedha. Gabaasonni bahaa jiran akka agarsiisanitti muuziqaan humna bilisummaa uumee sablammii kakaasuuf akkasumas haqaa fi walqixxummaa dhabuu saaxiluuf gargaareera. Aartiin Oromoo seenaa fi aadaa Oromoo kan sirni darbe ukkaamsuuf yaale deebisee olkaasuun isaas gabaafameera. Keessattuu waa'ee sirna gadaa kan sirna dimokiraatawaa Oromoo durii fi ammaa ta'e ilaalchisee hojiileen aartii hedduun dhiyaataniiru. Wacaan injiguu manni gadaan utubee dhugaan hin dabuu abbaa bokkuu tutume. Wacaan injiguu sirni gadaa jaranaa callisuu burqaa fila gadaatu falaa. Sirna gadaatu falaa. Ila gadaatu falaa. Jaarraa 21ffaa keessa gabaasni waa'ee aartii Oromoo barruulee hayyootaa yookiin Journal of Oromo Study fakkeenyaaf marsariitii intarneetii fi miidiyaa hawaasaa irratti baay'inaan mul'ateera. Dargaggoonni Oromoo miidiyaa haaraa kanneen fayyadamuun aadaa isaanii beeksisuuf yaalaa jiru. Gabaasni hayyootaa fi dhaabbilee aadaa yookiin Academic and Cultural Institution Reporting akka agarsiisutti waa'een aartii Oromoo akka qorannoo dhimma hayyootatti fi aadaatti gabaafamaa tureera. Qorannoowwan yuunivarsiitiilee akka agarsiisanitti immoo hayyoonni Oromoo addunyaa garaagaraa kanneen akka OSA yookiin Oromo Studies Association jalatti hojjetan waa'ee aartii Oromoo galumsa isaa fi guddina isaa irratti qorannoo gaggeessanii gabaasa baasaniiru. Kana malees bakki bu'iinsi aadaa aartii Oromoo bakka adda addaa eegamuu eegaleera. Fakkeenyaaf giddugalli aadaa Oromoo yookiin Oromo Cultural Center Finfinneetti argamu aadaa fi duudhaa Oromoo mul'isuu fi eeguu irratti gahee guddaa qabaachuun gabaafameera. Fakkeenyaaf artistoonni fi hojiin isaanii Alii Birraa, Umar Suleemaanii fi Hacaaluu Hundeessaa artistoonni kun fakkeenya gaariidha. Faashaaraa Hacaaluu itti fufsiisuuf awwaardiin Hacaaluu haadha manaa isaa Aadde Faantuu Damissee hiriyootaa fi uummattoota Oromoon hundaa'ee jira. Hojii isaanii keessatti ergaa siyaasaa fi eenyummaa Oromoo dabarsuun isaanis gabaafameera. Keessattuu sirboonni Hacaaluu Hundeessaa, Caalaa Bultumee fi Ittiqaa Tafarii yeroo warraaqsa Oromoo yookiin Oromoo Protest akka malee nama kakaasuu fi jaalala sabaa cimsan miidiyaalee addunyaa irrattis gabaafamaniiru. Yaada isaa booji'aa fakkii bocaa yookiin visual art Oromoo Ameerikaa jiraatu kan aartiin isaa akka meeshaa dhimma Oromoo itti dubbatutti fayyadamu fakkeenya isa lammaffaadha. Boonaa Muhammad ammoo walaloo barreessaa fi qabsaa'aa aadaa Oromoo kan miidiyaa hawaasaa
fakkeenyaaf YouTube fi Facebook fayyadamuun aartii isaa gabaasuu fi beeksisuu irratti hojjetudha. Walumaa galatti jaarraa 20ffaa booda waa'een aartii Oromoo gabaasni isaa baay'ee dabalee gara dhimma eenyummaa, seenaa fi qabsoo siyaasatti xiyyeeffannaa guddaa kenneera. Akkasumas teknooloojii ammayyaa fi dhaabbilee aadaatiin babal'ateera. Dhaloonni har'aa seenaa kana itti fufee aartii bilisaa fi miidiyaa walabaa ijaaruuf carraaquu qaban dhaamsa kooti. Egaan kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota koo, qophiin koo mata duree weellistoota Oromoo mootummoota Itoophiyaa fi bilisummaa miidiyaa jaarraa 21ffaa booda jedhu irratti har'aaf qopheeffadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture. Ani qopheessee kan isinii dhiyeesse Geetaa Shagganaan ture. Yeroo biraa mata duree biraan hanga walitti deebinutti nagaa fayyaa ta'a.